waan hin dhalatini dhalatunis hin guddatini jedhama. Jawaarin barbaada malee mee jawaar kamin? Yo, jawaar argitee mee to jawaar? Mee kamin? Oy miti inni nama keessa akkas deemaa jiru eessa dhaquudha jedheeti koy. Jawaar sila nama keessa taa'ama namni koo yaada gaggeessu tokko fundura ta'a miti. Mee jawaar? Jawaar barbaada. Jawar in boda male amma jawar amma barbaada male. Right now bro. Jawe. Wait bro, I'm not gonna do anything. Jawe. Qeerroo biyya keessatti maal jetta? Nagaa fayyaa qabdanii jedha. Qeerroon biyya keessaa gidiraa hamaarra jirti. Ka nu hunduu waliin beeku. Yeroon argadhu kaa. I promise me then. Akkasii argitanii? Innaa gaas akkasii. Bira dhaqee dhufee intarviin booda naan jedhe. Booda wajjin itti deebina. Galatooma. Wallootti si haa galchu. Ati Oromoo taate yoo mallee Jawaariin kan hin beekne dhugaa Rabbii baay'ee nama dinqa. ششقات فهمكم نقصا هناك لا وراتهم ستبدستوا زنقوا مسكتنتوا بفكر ساتيو لنا حبيبي يا رسول الله Bakka koonsartii ta'aa jira bakka nashiidaan kun koonsartii ta'aa jira birriin laxxafame kun lafarra. Oromo jaalalli viidiyoo namaa ilaalanii jedha nama qaba an jaalalli haadha faatee irraan eegatu warri waa'ee jaalalaa beektan bichaan sheer koppiliingi godhaa haadha faatee biraan naagaa jabaatine mana koositti Fikir uwwur noo jette jarri sun bakka namni jaalalaan qabame ija hin qabu jechuudha. Ija hin qabu bakka. Ashaanu. Wayna dizibe. Maqaan ashaanuti. Ashaanuti. Amma daa'imni xiqqaan akka dhiirtuun. Daa'imni xiqqoon akka dhiirtuun maallaqa qarshii 19,000 bachiifte obboleeyyan kiyyaa micoon tun umrii tanaanii haadhaaf ebbaasii ilmaan isaanii jiraachisuu jirti. Jimaa liqeeffataniiti bitanii gurguranii qarshii 19,000 jimaa gurgurtee ciroo dhuftee magaalaa Doobbaa keessa jalaatan jiraattu aanaa Doobbaa ganda urjiiti. Urjii jiraatti namni micootana qarshii 19,000 bachiiftee akka itti galtu wallaalte namni firoota nagartan daa'ima tana gargaara irraa kafala maatiin isii manatti eeguu jirti. Daleeydeeti waan nyaannu nu jiraachiftanii ergatanii ijaala magaalaa keessa jalaa hate obboleeyyan nu gargaara. Waan ta'eef sabboota nu dhaabbadhaadha. Namni micoota gargaaruu barbaadan koomantii nu godhaadha. Kunuun micoota girtiraan. Namni micoota gargaaruu barbaadan lakkoofsa kiyya duwwaa 990 takka 29 yookaan duwwaa 915 takka 84 22 naa bilbila ilmoo tana akka isiin maatii galtu amma micoon tun asiin warkaa fi baddee akka biyya biraan deemne micoon tun maaleen waan jalaa badeef akkasiin gaaran seenne qabneet tursiifna namni dandeessan nu gargaaru. Namni hatu kunis nama hatu hin beeku. Nama hatu bakka gargar baafatee baruu qaba namni hatu kunis. Bakka biyaansa nama akkasii irraa akkamitti hatama qoy ijoolli isa biyya akkasii. Takka lama sadi afur shan jaha torba saddeet sagal kudhan takka lama sadi afur shanii jaha torba saddeet sagal kudhan akkana hojaa ispoortii kuno akkana hojaa warri duuti nu dhukkubee mokolee nu qabee duuda nu qabee jettan akkana hojaa akkanatti kuno gabbaa hojaa ispoortii. Nu dhiisa isin gizee kan keessanii sangaa tokko nama lamaan nyaattu. Waasii shiroo nyaannee deemnee akkasitti dandeenye hin kaasnu nu dhiisa shiroo nun jiru gizee kana nu dhiisa dhugaa Rabbii nu dhiisa.
ለበዓል ባሌን ለማስደሰት 115,000 ብር የገዛውትን ከነልጄ ቆንጆ ቀሚስ ላሳያችሁ ከዛ እሱን አብረን ሰርፕራይዝ እናደርገዋለን ላሳያችሁ ቡም ይሄ ቀሚስ ከዛ በላይ አይገባው ቀሚሲ ቶኮ ብሪ ኩማ ዲበ ቶኮፍ ኩማ 15 ሆዲሲስቴ ኦኬን ቀሚሲ ቶኮ ብሪ ኩማ ዲበ ቶኮፍ ኩማ 15 hojjechiifte amma miti wantina aarsaa jiran ituun silkii kana gurguree Nokia siidurii qabadhee maal isinitti fakkaata asin silkii suma kana balaanatti fidaara miti gurguree tan Nokia durii maaltu narra jira Nokia siidurii deeme qabadhaan Ar'aan iftu barani hala wajjatu barsiisu heda akka dubartii gaarii wajjatu henna akasika so amma kartori barna banne bone daku brownie kana xaxaa fi uphaa waliin makuu henna yep samboda itti fufna innaaltan nyaata kana baay'ee amma tata o isne kesuma harua kabana awalesti makujena amma daku kun kes kai to drink hey get it to it damn also why sound like you guys always amma akasi go to dinner akasika okay amma agani wants Ibba Sadi Didamishan it o isna. So Dadika Sodoma Henderina. Okay, so basically brownie fitamne period chat ice creamy wali nyachu hai. And ani brownie goni and chipsies natun jira. Go to Okay, see, they just boring, y'all. Anyways, basically, I hope y'all liked my Oromo chat. Period. Hundi Kenya mana kana like gona hey subscribe gona hey oh wala dana Jill oy enyo ni malas agifatu oh ini kurba oh tikol fati kurba ada gana nawal kulfita arbanna se tadi sirba malas faru dua age bachare sino dua mama itu kurba ini aja dia kurban dua kau berbada ani mana kesel mal kuni jolle mal kun galata abang ke kena agau galata main wadim aha azir ta galata ina genya wang kurban ke nanje de doya to de alio kana subes macam ke namme wantan ni nanje de sidi baru gada kurba kana inu magat dis de ati balsin jeda doya de sirbi si fagattama mu akka kammalasitti naan jedhe isaa gattamu gooftaan maal kun magadhiis de galataati yoo siin jedhee dhagaan oole hoyi as turte ati asin oole waa dhaggeeffachaan oole maal isa yuumee miti galata naguma mucaa koo doorsisaa nagaa maaliidha maali nan qoose qoosaadha qoosaadha yeroo hundumaa akkasaan jedhu wanta hin jenne jetteettadha dhiyoo kana dhagaadhaan na dhoofte naan jedhan balbala ceefee inni isaan naan jedhan hundisaayyuu Jennian, aku mana lagi? Abiti ko. Oh, raya kan kita abiti ano? Mana kuriti na wam tadi mar. Purba ada gara na bunggulu na nanjat tadi mar. Dro kasetu. Weda kasa meri ko cinta pertama lo. Si ada reona. Raya na yada. Wani jat sedar gani apa? Kisah mata bukuri. Bunggulu. Jaraka setikal dajatano. Akkasitti qaldiidhaan bashannansiisaa jettanoo galatoomaa fuudha gayraa jooni ajaara dirqama fuudha koo qabda bar fuudhaan gayyoo muti namni nama rasitti fuudha gayraa fakkeenyaaf egaa siini fakkaatu la gara gadi giddaara fooyyaa madiraatti gadi gangalatti bar ajaara bar Makarjaa sun qarqu gaara jedhan makarjaan isu wanjiru kanuma makarjaa godhana boo
Maal halkanii rifateessan badaa'oo ani yoo rafiyoo. Yoo siidhaa mana keessaa qodaa miicuu waa tokko qodaa tokko dhiqqee miicee jedhu yoo rifateessa baay'effatu. Nakaatti boo. Maasuma foon rifa keessa namni nakaasuun jaalladhu shamala koo keessa. Namni rifa keessa na waamuun fedhu. Uummatee maal godhadhee rifa keessaa kaa'u. Yaa ajibaa hundaan rakkanneerra yaa kun baatu malee adii qabdaa. Maa fuudha ta'uun keenya ammallee nama jabaa. Ana rakkatu fuudhaa fuudhee bo'ee maal jedha Oromoon koo jechuun akkas jechuutu hin ta'in akkas jechuu barbaadeetu hin ta'in rakkateen dura fuudha dura rakkatamu suduma achiin booda malee rakkinni dhufeesi. Sargiin akkasii akka inni dheellaa isu. هذا تمسرات وجههم لو على سلو بعالجة نوران بعالجة. قرآن قرآن نامي جوامله إن شاء الله يروم راسه بود أنا قرآن قرأ کرتے أنا صلاة کرتے أكسي نورا بتا ميو أتينا مدوغان أكسي نمو إن قرآن قرأ نامي جسمري جافة قرآن قرأ نامي جتي نورا بدنا ربع أكش سي أتينيو نسودة سيدا منين نسواراب. Satu jawab nak kamu tengok joki. Isa mana joki sih? Isa ki. Sini dia betul betul sini joki. Sini kok ini semua. Kau mana terjadi? Yes. Ada jalan foto kapat. Jalan foto kapat. Jalan makan ke polisi nanti kamu dulu. Nara dong jalan. Dia nara. Nara basi. Ada apa pun itu pada apa? Aja saat tidak hilang. Dia aja saat tidak hilang. Ada apa dia aku? Gadi baca dia nak bikin aku baca. Saya rasa dia nak. Ada apa? Sini kok dia betul sih? Dia betul? Ah, itu dia. Ay drama biyyattii kana inni poolisiidha jedhamu dhaabatee ilaala inni kaan uummanni inni kaan immoo dhaabatee viidiyoo kaasa maal jettu kan jarre dura akkas taatanii beektan komentii irratti barreessaa. Har'a yaadni guddaan nu kaasnu keessaa Ameerikaaniif biyya keenyatti balaawwan gurguddaatu ta'aa jira. Ameerikaatti waan ta'e keessaa balaa ibiddaa. Balaa ibiddaa kana keessatti uummanni baay'een godaanee jira. Waan isin dhibu keessaa Ameerikaan pirezidaantiin Ameerikaa 27ffaan Doonaald Tiraamp isaan jedhamanu gizeen pirezidaantii irratti ba'u jedhan. Gizeen pirezidaantii irratti ba'u Filisxiimiin akka jirtu ibiddan godha jechuun daaraan godha jedhaa jiru. Rabbiin kana dhageenatti fakkaata akka jiruun biyyatti rukutaa jira. Akkuma ilaaltan egaa viidiyoo isaa gara booddeetti bareechee sana agarsiisa. Obboleettii ko kaaffeetti TV birrii 50 dhiisaa innatti haadholii gabaa keessaa nagadan birrii tokko karakkartu maal xinnoo mateessitti dhaga'amu. Namni bilchaateera jedhamu nama karaa daarii taa'ee waa gurguru ituun takaraakariin birrii 10 jedhamnaan 10 baasee kennee fudhatee deemu. Ndau TP kenne dabdabade kennu qaba. Maaliif jennaan nigdiin jira bicuudha. Sanarraa akka birrii tokko lama qofa argatu. Namni bilchaateera jedhamu jara sanatuun takaraakariin kan bituudha kan jedhamu. በአሁኑ ወቅት ሰበር ዜና ሰምተዋል። ከተማ እንደምትመለከቱት እየተቃጠለች ትገኛለች። በአሜሪካን ሀገር የምትገኘው እጅግ በጣም ትልቅ የሆነችው ሎስ አንጀለስ ከተማ በአሁኑ ሰዓት እጅግ በጣም ከባድ በሆነ ሰደድ እሳት እየተቃጠለች ትገኛለች። እንደምትመለከቱት ይህ ፎቶ የተነሳው ከአየር ላይ ነው። ከላይም እንደምትመለከቱት በአሁኑ ወቅት እጅግ በጣም ከባድ የሆኑ እሳቶች ከተለያዩ ቦታዎች እየመጡባት ይገኛሉ። ከተለያዩ ቪዲዮዎችም እንደምትመለከቱት በአስፈሪ ሁኔታ እሳቱ ወደ ከተማዋ
እያመራ ይገኛል። ይህንንም ቪዲዮ በምሰራበት ወቅት ከተማዋ በድንገተኛ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ገብታለች። እሳቱም በከተማዋ ደርሷል። የተለያዩ ቤቶችና እንዲሁም ሱቆችን እያቃጠለ ይገኛል። በዚህችም ከተማ የሚኖሩ ሰዎች ሀብትና ንብረቴን ሳይሉ ራሳቸውን ለማዳን እየሞከሩ ይገኛሉ። በአሁኑ ወቅት እንደምትመለከቱት የከተማዋ መንገዶች በመኪኖች ተጨናንቋል። ራሳቸውን ለማዳን በሚሄዱ ሰዎች መኪኖች። የከተማዋ ፖሊስ ደግሞ እያደረገ ያለው እጅግ በጣም ያስደንቃል። የተዘጋጋውን መንገድ ለማስከፈት በቡልዶዘር ጨምሮ መኪኖችን እየገፉ ይገኛሉ በአሁኑ ወቅት ማለት ነው። እናም አሜሪካን ሀገር የምትገኘው የሎስ አንጀለስ ከተማ እጅግ በጣም ከባድ በሆነ እሳት ተከባለች። እሳቱም ከአሁን በኋላ እጅግ በጣም ይስፋፋል ተብሎ ይገመታል። ምክንያቱም ከባድ የሆነ ነፋስ ስላለ ነው። እዚህ ላይ አዲስ የሚወጣ ዜና ካለ ወዲያውኑ ማሳወቃቸው ይሆናል። የሎስ አንጀለስ ከተማ እየተቃጠለች ትገኛለች በአሁኑ ወቅት። ኢንገደባ ላማን የቲሮኩታማን ቤክቱ በላቂሌን ሳቲንግ ጊዜ ጃሮኩታማን ነው ያደቱ በቃ በላቂሌን ዘጉዳል አረኩታማን ይቱራን አራሞ በላ ኢብዳቲን ኮን ዳምሰ ቀባ ዳምሰ ጉዳፍ ኪሳቀ ወያዳና ጎቴ ወይ ፊቢቲሩ ነመራባይ አዋለም ከንታለት ቤኻ ጉባዛለላ ያነገዩ ማምቱን ገልገላ ከኑስ ከድንቺስ ከራን ገገላ ከምቢልጌ ከባዴ ሁላ sirba kana hateetii kan baasaa jiru jedhamee kan online irratti yookiin live irratti baay'ee kan uummanni wal harkaa qabee kan wal haasaa jiru yaada kan እና ሜሜ sirbi kun kan eenyu akka ta'ee fi abbaan itti argameera. Abbaan sirba kanaas ana jedhee jira. Sirba kana ሜሜ yaada uummataatii fi abbicha ሜሜ dhageeffannee adeemna. Sirbi sun kiyya nam tokko humaa ittiin himatu waan takka. Bersirbi kam ja wayadana gote woyin sihime jar meji sirba sani an yeron dura baasu si jaaladhe boontu sirraa miidhame garbaa jaalalaa seenee keessa lime wayadana goote wayin sihime jiruu namarraa bahee awwaalame khajaalate beeka gubaa jaalalaa خجالة بيخا قبا جاللا قيانا قيو ما همتون قلقلا Abbaan sirba kana namicha kana ሜሜ jara yaadamoo namicha kana deeggaran namicha abbaa sirba kana deeggaran ሜሜ keessaa tokko dhaggeeffannee adeemna. Angis winni galamsiyyoo maqaa balleessitochaa sattuun gurraachi cimiluun naasir ka hojiin jiru hin qabne qaalisi ijalamaan hin qabu muuziqaa isaa hateeti sabrinaas jedhamatame sabrinaa isa beeta qushaashattu kan dachaasiinis deeggaranu jiru kan jiraas ሜሜ dhaggeeffanna. Gaafanni silkii hin qabne gaafanni caammaa hin qabne gaafanni barandaa bulu eessa jirtan meerri ijoolleen addatti duultanu ani koorummaatu bira nadhaani hadda bakkinni buluu jiru manni firaasha gaarii bachiisaadha firaashni kun immoo kan intalatti koomandooti sinii galee tokkitti hadda mucaa arargee qamar Yusuf bira dhannaan hin akkana simmaraacha gurbaanni kun ilmoo qaba gurbaanni kun hattuudha sirba namaa sirba jettanii gurbaa kana akka inni of rarraasu akka namni jibbu dachii lafaa kana irratti warri bira jiru akka inni jibbuudhaaf kan isin guruppiitti jaartanii Sabriinaadhaa kaasee Nasraa Gursum abbaan taakeetti goote jechuudha. Nasraa Gursum iyyuu Kaayiroodhaa otuu sirba jettee geerartuu Kaayiroodhaa rabbiin caarraa fidennaan Kanaadaadha jirtu sun jechuudha. Sinii galee mi'aadha kan isin akkanatti duultan kun kaleessa eessa jirtan? Rakkoon dachaas guddoon wardaa diqaalaa godhu qofa. Rakkoon dachaas guddoon Sabriinaadhaaf muuziqaa kennuu diduu qofa. Yaadataa Junaydii kabajamoon jaalatamoon abbaan qabeenyaa halgadda mucaa kanaaf bilbilan. Rakkina ati qabdu si garree jira. Sagaleen keetillee nutti tolee jira. Rakkoo kana keessaa si baasnaa jeen halgadda. Mucaan akkasitti beellamaan adeeroo Qamar Yusuf bira qaba. Adeeroon na yaame boru adeeroo biraaf hin deemaa jeen. Murtii guutoo mucaa kana barbaadee mana Qamar Yusufitti itti dhaqe. Mana aartistii kabajamaa Qamar Yusufitti itti dhaqe. Dhagayaa. Dhaqanii adeeroodhaa fi yaadataadha maal jedhaniin hattuudhaa bar ilmaan dhiisee gandaa dhufee bar sirba namaa hatee jedhaniin mucaan sirbii inni deemuun 45. Isinii galee sirbi mucaan deemuun 45 ka jaarsi kiyya jawuun lama jaarsi qaroodha beesi. Jaarsi kun viidiyoo duraa isinii himeen jira obboleessoo. Jaarsa kana dura mana zamanootti gargaaramee jira qorqorroo fi duqee ficaan bitameefii jira jaarsa kanaaf. Okay, jaarsi gaafa sammaa aartistiin ta'in gaafa qorqorroo gargaaran san maaliif qorqorroo fi ficaa dhiistanii jaarsi deemee sirban baasin. Rakkoon dachaas guddoon wardaa diqaalaa godhu qofa. Dhumate. Rakkoon dachaas guddoon Sabriinaadhaaf muuziqaa kennuu diduu qofa. Hanganaaf feemasummaan keessan dadhabee boodarra dachaasii gaddeebi'e.
dhaamsi kiyya dachaas deebisaa takkan kenniniif duuba jirra Oromoon ballooni sheer godhaa wal biraan gahaa wallaallaa asirratti. Hayyee hordoftoota keenya nama lamarraa hin dubbachuu deema tokko eenyu dachaas haa jidduu kana sirba haaree baasu jiru. Lammaffaa abbaa keenya Naasir Hajaamu abbaa sirba dachaas baasuu deemu sanii jechuu isaan lamaan kanarraa inni fudhaa. Maaliif yoo jette jarri fullachuutu wal qabate dubbiin isaanii jechuudha. ربنا كان جا قرآن خيستي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم أما يسأل لتشود بيتر محمد تيجي لا أبا ناصر كن يجودا يرى ولا ناصر بخنا قبته تهاتو ريج أول من جاء أولوس نمني لا رجع جرو يجو جرو تجاسر به وجينا مثلا خيسة سربي ساب بكبسة تنيرة ترباس يجو أكن يجو wanni dachaas hayri jee yaadee ture sharri isaaf jijjiiramtee ture wanni abbichi sirbaa suni anaaf sharri jee yaade toltu jijjiiramteef jirti akkitti kana ta'u wal faallaa akkitti ta'e dachaa sirba namaa ol fuudhee atimeetti ol baasee fi jechuudha lamma waan bareedaa fakkeessee waan isaa fakkeessee jechuudha abbichi sirbaa sun ammoo dachaas waan namtura yaade yeeti dinninis ol bee bar sirbii ongu yaade dachaas akkana nu godhee فهلا إنسان يجوا حنابيتشا ربين أكانتي وهم داهم قول إسني درب من بيت نسي وندا كهمتو مكاتة إسنون دا خيرين تودن ديس أما جرا لا تشوفوا فو وندا نو يربودا خيرين داتيك خرا إسين تروفته ولد دمالة خرا تروفته ولد دمالة إنسان لميري تو فو خيرين يرو خران تو كخروفته خرا شربي فكاتون خران تو كخروفته خرا جاري فكاتون سريفو خران لتشو خلا ربي نريس فيده وني سينيات ديسو تكلينو جرا لا تشوف جاسس أبا ناصريس إنه ما هي دينا إسلامينو ليك جدا أكثر ربين مدنو كيسان تبدأتو أكنا ملء وني سبلة إسلام كلينو جرت سلچوتوه أتيس كودا كودا كباچو تابان كوريس أول بيج جرا سبب جرا أول بيج جرا جانا سبب تلاقي چكندا ده چاسلين سبب ميسان خلا يو إني أجيبه بس أول باس دندا يو فدا خبرة فتا مشان سمو خيسان كباجي سوولي سو دندا سرب خنام بيكمه يچو garuu sirbinni beekaman sirba namaati jechuudha. Argitanii kanaafuu waan hamtuu miti isin hundinuu mataa alba daawwanaa jiraadha. Warroota ammoo isaan walitti qabdanii hammeenya jidduu yaaddanii TikTok keessatti guruppii gootanii waan hamtuu gootanii wal xiqqeessuu fi wal arrabsoo godhaa jirtan isin inni laallattu habajaa walirraa buusuu habajaa walii eeguu dhabuu wal tuffachuu fi wal xiqqeessuun kun haa dhaabbatuun isin ijaa sirriin jirtan warrootan gamaa baatanii gartee dachaas irra duulaa jirtanis sirriin jirtaniin isiniin jaa dubbii isinii fixeetiin jira kanaachoonni biraan jirtu galatooma sheer godha addunyaa rabbii uummata lamuutti waliin gaa. Ani immoo yaadni inni na dhibe yaada kanarratti akkamii waa'ee quraanaas keessa galchita sirba miti waan sa'antu hayyuu khayran waa sharruudha qabu kana as keessa galuun qabu. Akkamitti gala sirbi tokko quraanni maaf deeme keessa gala sirbi quraanaa keessa akkamitti gala quraanni sirba keessa akkamitti gala ባለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። ዛሬ ይሄን ቪዲዮ የምሰራው ለእህቶቼ ለጥንቃቄ ያክል ነው። እንደምታዩት አይኔ ብጥ ብሎ እንዳለ ሸፍኖኛል። ትንሽ ነው የሚታየኝ። እሱም በምን ምክንያት እንደሆነ ልንገራችሁ። ቅንድቤን ይሄን አሰርቼው ነበርና ይውት እንዴት እንደሚመግል መግሉን እያያችሁት ነው። አይኔን ሁሉ በብጥ ያደረገው እሱ ነው። ግድን በቃ ትንሽ ነው እሱ የሚታየኝም ትንሽ ሕክምና ቦታ ሂጄ መድኃኒት በማግኘቴ ነው። እና አንዳንዴ ምን አለ መሰላችሁ ያው ቆንጆ እንሆናለን ያምርብናል ብለን ፀጉር ቤት በምንሄድበት ሰዓት የምንቀባቸውን ነገሮች ኤክስፐርድ መሆኑንና አለመሆኑን ማረጋገጥ አለብን፣ ማየት አለብን። እኔ ያንን ባለማየቴ ነው እንደዚህ አይኔ ሁሉ በቃ ሊጠፋ የደረሰው። እና እህቶቼ ልላችሁ የምፈልገው የትኛውም ፀጉር ቤት ሄዱ፣ ምንም ነገር ተቀቡ፣ ግን ኤክስፐርድ መሆኑንና አለመሆኑን ማየት አለባችሁ። ምክንያቱም ካለፈ በኋላ ከተደረገልን በኋላ ምንም ብንበላሽ ምንም ብንሆን ምንም የምናመጣው መፍትሄ የለም። ግን መጀመሪያ ኤክስፐርት መሆኑን አለመሆኑን በጥንቃቄ እዩ ለማለት ፈልጌ ነው። እኔ እንደዚህ አይኔ እንደጠፋው ያው የእናንተም አይን እንዳይጠፋ ለማለት ነውና አመሰግናለሁ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ያው እንግዲህ ጀሪ ሜካፕ ሆጀቺፈታን ሙጫን ኩን ሜካፕ ሆጀቺፈቴ አከስታቴ ጂሲ ለማኑ አከዚ አመጃሙት ጋር ጅራ
Meekaappii jarri hojjechiifattan expire isaa ilaalaa jedhaa jirti. Expire isaa ilaaluu qabdu gidee hojjechiifattan jedhaa jirti. Keessattuu jara durbaa laallata kun jara dhiiraa addii kanas laallatu. biyyuma keenya keessatti qaala interview irra jira ture master Abinnat kun tu interview irra jiru tu qarratsamaa jiru dudduba isaatiif volkaanoon utaalee akkasitti kee hamma jarayyuu addii kana baqachiisutti ga'ee jiru. Kunis biyya keenya Ameerikaattis akkas taara biyya keenyattis balaawwan gurguddaa akkasiitu jiru. Haaylaandii chee yoo dhabde mataa dhabuun qabdu jechuudha kun. Haaylaandii dhabnaan mataa. Inxala ta'ee, inxinxalu ta'ee, inxaxu ta'ee, immoru ta'ee hin beeku waan isaan haasa'an. Wallahi barsaan jazbaan kun agalatu mindaan ida'amuu fi qaba. Barattoonni dilli kun nyaadamee ta'u meeqa fiddee kana godhatta? Aoo fatana wayi kasi asira jahan naa qabe barsaan garuu dogongoraan asira raayitii jaha jira garuu dogongoraan 15 naa qabe. 15 naa qabe jaalaa sanoo kana waan bareedduu nu jirutti. Nama gammachiisu mee? Nama gammachiisu. Garuu nama takkatti nimina? Haara nama takkatti nimu barattootatti nimu nama takkatti nimu barsiisaa qofaaf nima barsiisaa. Maal jettaan barsaadhaan? Waan dogongoree akka sirreeffatu nutti himaga. Waan dogongoree sirreeffatu. Maal kun amma? Kuni harka kun. Tunoo. Booksiidha kaa kun. Tunoo. Booksii qofaa bookana na jeesta malee achumatti. Qalliin akkasii hin jiru. Qalli akkasii achumatti. Sagantaan irraaf qabanne kanuma fakkaata. Tun akkasti galee har'a. Akkasti bareeda. Akkastoo. Ashi maaliifuu sagantaan irraaf qabanne kanuma fakkaata. Sagantaa biraatti ammoo walitti deebinutti isin jaallatamtoota.